Nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Har'ammoo dubbii gooftaa qabannee dhiyaanneerra. Waaqayyoon haa eebbifamu, maqaan isaa eebbifamu yeroo kana nu kennu isaatiif. Har'a wanti irratti dubbachuudhaaf deemu kutaa macaafa qulqulluu keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8:12. Kutaa macaafa qulqulluu kana lakkoofsa dheeraa qaba. Lakkoofsa dheeraa kana hunda dubbachuuf yeroon hin jiru. Kanaaf lakkoofsa 12 kana giddu galeessa godhadheen qabiyyee yaada naannoo kana jiru. Gooftaan keenya maal akka dubbate, maal akka barsiise, har'a immoo jireenya keenya irratti wanti kun akkamitti akka hojiirra oolu, akkamitti hafuurri qulqulluun jireenya keenya irratti akka hojiirra oolchaa jiru walitti dubbachna. Waaqayyoon nu gargaara, ulfinni isaaf haa ta'u. Akkuma kutaa macaafa kanarraa argitani gooftaan keenya Yesus Kiristoos ganamaan ka'ee barumsa barsiisaa akka ture. Namoonni baay'ee walitti qabamanii isa inni taa'ee barumsa isaaniif kennaa akka ture, isaanitti dubbachaa akka ture argitu. Namoota baay'ee barsiisaa ture. Otuma barumsa kana barsiisuu gidduudhaan dhufanii namoonni warra Yihuudaa kuni gooftaa keenya Yesus Kiristoos dubartii tokko ajjummaa keessa kan turte fidanii gidduu isa bira dhaabanii gaafii gaafatani. Dubartiin kun ajjummaa keessa turte seera Museetiin ajjeechadha kan ishiidhaaf ta'u. Ati maal jettaa jedhanii isa qoruudhaaf, isa yaada isaa hubachuudhaaf, isa duruma ajjeesuu barbaadaa turan. Akka macaafa kutaa macaafa kanarraa argitan Kiristoos karaa adda addaatiin jarri kun fatanaa guddaa, gaagama guddaa irra isa kaa'uu barbaadanii turan. Ati Abrahaam dura turte, ati kaleessa dhalattee Abrahaam dura beeka jettaa, ati waaqa ofiin jettaa jedhanii karaa adda addaatiin gaagama isarraan gahaa akka turan kutaa macaafa kanarraa argitu. Kanaaf gooftaan keenya waan inni godhe maali? Akka gaafii kana gaafatan eeyyameefi hin gaafatanii barumsa isaa dhaabee jechuudha. Haala yeroo sanii yoo ilaaltan barumsicha dhaabee jara kana dhaggeeffatee gaafii isaan gaafatan kanaaf deebii kenne. Akka yaada jaraatti deebiin isaaf firdi guddaa akka kennisiisuu danda'u yaadaa turan jeroonni. Maaliif hin ajjeesinaa hoo jedhe yookaan dubartii kanarratti harkaa fudhatinaa hoo jedhe seera saniin dura ture akka shaaraa jiru yookaan immoo seera kanaan dura wajjin konfliktii akka uumaa jiru waan mul'isuuf isa rakkina guddaarraan gaagama guddaarraan isa gahuudhaaf yaada kana fidaa kan turan. Kanaaf gooftaan keenya maal godhe isin gidduudhaa namni cubbuu tokko hin qabne dhakaa baattanii dhuftan ishee ajjeesuu fi dhakaa duraa darbuu jedhaan jara kanaan. Dubbiin kun dubbii isaan hin eegnedha. Dubbii isaan hin yaadnedha. Dubbii isaan karanaan deebiin keenya hin deebine hin yaadnedha. Isaan kan yaadaa turani ajjeesaa yookaan ajjeesina jedhee hoo ajjeesaa jedhe seera Musee raawwachaa jira jedhanii waan biraa haasa'uudhaaf. Hin ajjeesin hoo jedhee dubbate immoo isa seera kanaan dura ture. Seera abbootirraa dhufe faallessuusaa ragaa bahuusaa isarraa dhagaanii namoota achitti isa barsiisaa isa bira ta'anii barumsa fudhachaa jiran kanatti dubbatanii isa saaxilanii tarkaanfii fudhachuudhaaf deemaa jiru. Garuu waan lamaan kana ala godhe gooftaan. Dhagaa kana darbaa innaan namoonni hundumtuu jaarsoleerraa jalqabeedha. Namni jaarsoleerraa jalqabe hundumtuu dhagaa kana tokko tokkoon gatanii deemanii. Maaliifi isaan keessa cubbuufu jallinni isaan keessa jiru. Sammuun isaanii onneen isaanii waan beekuuf jallin dukkan isaan keessa jiru waan jiruuf gooftaan keenya isaan akkaataa kanaan geggeessee dubartii duwwaati isa biratti dhaabatee hafe. Dubartittii kanaanis eessa warri sitti murtee kennan, eessa warri sitti faradan jennaan hundi isaanii gooftaa deemanii jiru jetteetti dubbattee jedha. Gabaabsee yaada isaa irraan dubbadhu. Ani somaasitti firdii biraan kennu lammata cubbuun hojjetini nagaan deemi jedhee gadhiisee erga jedhee booda lakkoofsa 12 kana gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan dubbatu. Egaa barumsa isaatti deebi'e amma argitanoo ta'e jaroota barsiisaa ture jarri gidduun dhufanii yaada isaanii dhaggeeffate isaaniif deebii kenne dubartii gaggeesse barumsa jara kanaatti deebi'ee jarri ta'anii dhaggeeffachaa turan waan dhaabbatanii dhaggeeffachaa turan haala yeroo saniitiin deebi'ee barumsa isaa itti fufuusaa lakkoofsa 12 irraa jalqabee gooftaan keenya jara kanatti dubbachuu isaanii argitu. Kanaaf Yesus ammas namootatti dubbate deebi'ee namoota kana barumsa isaa itti fufee jechuudha. Rezium godhe barumsa isaa. Ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa qabaata malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe. Warra kanaan jedha. Warra ta'anii barumsa isaa dhaggeeffachaa turan kanaan namni ana duukaa bu'u
ifa qaba malee dukkana keessan adeemu. Wanni irratti dubbachuudhaaf deemullee mata duree yaada kanaa akkuma asirraa argitan Yesus ifa jireenyaati kan jedhu. Yesus ifa jireenyaati ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Yesus yookaan gooftaan keenya faawundeeshinii jireenyaati. Faawundeeshinii dhugaati. Faawundeeshinii ifaati. Dukkanni isa bira hin jiru akkuma caafa qulqulluu arginu. Yaadattuu ta'e macaafa raajii Milkiyaas macaafa isa dhumaa waggoota baay'ee booda gooftaan erga waaqayyoon bara jedhe jedhama yookaan immoo bara waaqayyoon ittiin dubbanne jedhama. New Testament Milkiyaas gidduu baroota waggoota baay'ee garaagarummaan akka jiru beektota macaafa qulqulluurraa qayyabanna. So maal jedha achirratti gaafa argitan boqonnaa 4:2 Milkiyaas irratti warri ana sodaatani aduun sinii ba'a. Fayyinni koos si wajjin ta'a. Isin nama koo taatu. Nama koo waan taataniif akka jabbii ishii xiqqoo baatanii burraaqxu. Warra Israa'el kanaan yeroo waaqayyoon dubbatu. Kanaaf New Testamentiitti gooftaan keenya Yesus Kiristoos foon dhalachuutti gara deemaa turretti yeroo turedha. Kanaaf gooftaan keenya haala akkasiitiin barumsa warra Israa'el kanatti yeroo dubbachaa barsiisaa deemu ifa jireenyaa ta'uu isaanitti hima. Ifti maal akka ta'e immoo neecheriin ifaa maal akka ta'e isinitti dubbadha. Boqonnaa kana dura boqonnaa 7:37 irratti ayyaana warra Israa'el guyyaa san gooftaan keenya waa tokko dubbatee ture. Yeroo ayyaanichi wal ga'anii ayyaana isaanii kabajanii nyaata dhugaatiin ture ayyaana guddaa ture giddumaan ka'ee dhaabate boqonnaa 7:37 boqonnaa kana dura jechuudha. Namni dheebote gara koo dhufu lammatan dheebotu namoota baay'ee gidduu dhaabate kana dubbata fakkeenya akkasiiti. Egaa waan kana walaaltani inni bishaan miti hin dhugamu inni aduu miti hin ba'u nama garuu fakkeenyi inni fudhachaa jiru nama waan an jedhetti amanu waan an jedhetti dubbii kanatti amanu jireenya bara baraa qabaata dukkanni isa bira hin jiru ifa malee jireenya malee jedhee jira kanatti dubbachaa jira. Kanaaf macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6:23 irrattis kanuma argitu. Gooftaan keenya dukkana namarraa saaqee dukkana ilmoo namaa jireenya ilmoo namaatti irratti sababa addaamin haguugame yookaan du'a fide kana namarraa saaqee ifa kan namaa baasu isa mataa isaati. Kiristoos beekuun ifa jireenyaa qabaachuudha akkuma asirraa argaa jiru. Macaafa raajichaa Isaayyaas boqonnaa 60:49 gaafa argitani isin warri Yihuudaa warri Israa'el garbicha koo taatu haga addunyaa hundatti deemtanis waa'ee koo himtu isin dukkan isin hin argu ifan isinii baasa ifa isiniif ta'a jireenya isiniif ta'a jedhee gooftaan isaanitti dubbatu argitu barasan. Achirraa fida yaanni kun hundumtuu gara waa'ee ifaa gaafa kaafnu kanaa wal qabsiifnee haasa'an. Kanaaf gooftaan keenya egaa waa'ee ifaa yeroo haasa'u fakkeenya kun mootaafora yookaan immoo fakkeenya gooftaan keenya waa'ee ifaatiin of fakkeessee dubbachuu isaati. Namoota barsiisaa ture gidduun fatanaan dhufe fatanaa hin deebise barumsa isaatti fufe barumsa yerootti deebi'ee dubbatu ani ifa jireenyaati. Ana bira dukkanni hin jiru namni na duukaa bu'u dukkanni isa bira hin jiru ifa jireenyaa qabaa jedhee dubbate gooftaan keenya. Wama laaltani neecheriin ifaa maalinni yoo jettani ifiif dukkanni oppoziitiidha yookaan immoo faallaa waliiti. Waaqayyoon ifaa seexanni dukkana. Waaqayyoon jireenyaa seexanni du'a. Kana gaafa laaltan gooftaan keenya kaa ani ifa jireenyaati jedhee gaafa dubbatu argitu. Kanaaf ifni matuma isaatti fakkeeffamni isaa jireenyaan fakkeeffama macaafa qulqulluu keenya keessatti. Kanaaf ifni dukkana mo'a. Ifni dukkana mo'a. Dukkan ifa mo'uu hin danda'u. Yeroo hunda iyyuu malaaltan karuma lafa kanarrattu yeroo ifni dukkana tokko irratti ba'u dukkanni bakka gadhiisee deema. Matuma isaatiin dukkanni exist gochuu hin danda'u baay'isawee. Dukkan of dhaabatee of danda'ee mataa isaatiin dhaabachuu hin danda'u. The absence of light dukkanni mataa isaatti. Dukkanni mataa isaan of danda'ee bakka wayii jiraatee hin dhaabatu. Cubbuun akkasi. Cubbuun isa akka kana. Cubbuun mataa isaatiin of danda'ee dhaabbatee kan jiraatu miti. Yeroo jallinni dukkanni haalli namaa isaaf tolu jiraatu dhaqee itti gala malee. Ifni of danda'ee dhaabata. Ifni of danda'ee dhaabata. Neecheriin ifaa akkasi. So kanaaf dukkana balleessuu duwwaa otoo hin ta'in ifni
waan tokko sustain gochuudhaaf jiraachisuudhaaf dhaabuudhaaf ifni mataa isaatiin of danda'ee jiraata. Dukkanni garuu yeroo ifni dhabame dhufee bakka fudhata malee mataa isaatti ta'uu danda'ee jiraatu. Neecheriin dukkanaa akkana. Kanaaf warra Yihudaa kana biratti keessattuu akkaataa kanaan haasa'uun isaaniif akka galu godha. Akka hubatan, akka yaada isaa hubatan, akka yaadni kun isaaniif galu godha. Macaafa keenya keessatti yeroo 272 ol waa'een ifaa macaafa qulqulluu keessatti ka'ee dubbatamee jira. Dukkanni baay'ee miti lakkoofsan. Waa'ee ifaa kana kan fudhatee baay'inaan haasa'e Yohaannis. Dukkana seexanaan, jallinaan, cubbuudhaan, du'aan fakkeessee yeroo haasa'u ifa immoo Kiristoosiin jireenyan qulqullinaan jireenya bara baraatiif fakkeessee kan yeroo baay'ee rikoordi godhe akkaawuntii Yohaannis keessatti bakka baay'eetti argitu. Ergoota isaa keessatti, wangeela keessatti, macaafa Revelation isa dhumaa keessatti illee argitu. Dukkanni garuu macaafa keenya keessatti yeroo 100 naannoo 60 tuqameera. Yeroo baay'ee macaafa Iyyoob keessatti fakkeenyi kun ka'e. Akkuma beektan macaafni Iyyoob kun baay'ee rakkina gaaga'ama guddaa keessa Iyyoob darbuu isaa hin argitu. Kanaaf achi keessatti yeroo baay'ee ka'e waan dukkana. Kanaaf gooftaan keenya Yesus Kiristoos waa'ee ifaa kana yeroo dubbatu ani ifa ani mataan koo ifa jireenyaaf ifa kan ta'u ana bira dukkanni hin jiru. Yaadattuu ta'e kana hundi dura Yohaannis maal dubbateera boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irratti Yesus bira dukkanni hin jiru. Macaafa keenya keessa irra deddeebinee karaa adda addaatiin yeroo ilaallu dukkanni isa bira hin jiru. Inni ifa jireenyaati. Kanumaaf wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 4 akkuma dubbachaa ture isa bira ifa jira. Jireenya jira. Fayyina jira. Isa bira dukkanni hin jiru jedha boqonnaa tokko lakkoofsa 4 gaafa argite. Asuma duubatti deemnee kakuu moofaa keessatti seera bayisaa keessa boqonnaa 13 lakkoofsa 21-22 gaafa laaltanii uummanni Israa'el bahee biyya Gibxii gara Waaqayyoon karoorsetti gaafa deemanii rakkachaa turani. Takka adeemuu barbaadu, hin halkaniin akkamitti deemnatu jira. Wanna baay'ee rakkisaa turan barasan. Waaqayyoon kana godhaa ture garuu yeroo guyyaa ta'u jechuudha ifa duumechaan isaan fuuldura oofuudhaan isaan ibsaa ture. Halkan immoo ifa ibiddaa isaan fuuldura oofuudhaan isaaniif ibsaa ture. Ifni kun uummata yookaan saba kana fuuldura takkaa hin deemne jedha akka basaan barbaadan gaariitti. Kanaaf Waaqayyoon ifa barasan isaan ibsaa, isaan gaggeessaa, isaan bakka barbaadanitti akka geessaa ture argitu. Macaafa faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 105 irratti kanuma argitu. Ifni jireenya ilmoo namaatiif hagam akka barbaachisaa ta'e karaan itti deeman. Ebi lafa kanarratti dukkana keessa namni deemuu hin danda'u. Yookaan hin kufa gufatee rakkoon isa qunnama. Jireenyaan gaafa ta'u garuu karaakter waayis gaafa ta'u garuu hubannaa jireenyaa gaafa ta'u dubbii kana caalaa cimaadha. Kanaaf dukkannii fi ifni yeroo baay'ee waliin taa'uu hin danda'an. Ifni Waaqayyo dukkanni seexana. Kanaaf akkaataa kanaan gooftaan keenya ani ifa jireenyaati jedhee waa'ee kanaa kan dubbatu. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee ifaa gaafa laallu gooftaa keenya Yesus Kiristoos namoonni takkaa hordofuu barbaadu, takkaa dhiisuu barbaadu. Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 18-22 gaafa argitanii namoonni baay'een gooftaa keenya hordofuu barbaadan, duukaa isaa bu'uu barbaadan. Garuu mura waan rakkachaa turan, onneen isaanii lama ture. Warri kuni abbaa keenya yookaan maatii keenya dhaqnee gargaarnee deebina. Warra du'e deemnee awwaallee deebina. Gara tokkoon isa hordofuu barbaadu, gara tokkoon immoo waan biraa godhuu barbaadu. Gooftaan keenya dhumarratti du'oota isaanii awwaalatanii beenaas inni wajjin deemaa jedhe. Kanaaf dukkan yeroo hundayyuu fakkeenya du'aati. Ifni fakkeenya jireenyaati. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf macaafa Iyyoob boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti duuni jireenyaa dukkana ta'ee sabarratti akkamitti akka gaaddidduu guddaa uume lakkoofsa kanarraa argitu. Akkam akka nama sodaachisaa ta'e immoo dukkanni kun. Addunyaa kana gaafa laaltan amma rakkina ibsaa fiizikaal wanna arginu kana caalaa rakkina dukkana ilmoo namaa onnee namaa keessa jirutu rakkisaa ta'a. Kanaaf ilmoon namaa kan cinqamtu, kan rakkattu, boruu of yaaduu kan dadhabdu, biyyi tokko kan rakkatu, sabni tokko kan rakkatu. Eegni waldaa kiristaanaa keessatti boruu yaaduudhaan namni kan rakkatu dukkanatu onnee isaa keessa, sammuu isaa keessa karaa adda addaatiin jira. Kanaaf gooftaan keenya ani ifa jireenyaati
ana bira dukkanni hin jiru. Ulfinni gooftaa keenya haa ta'u. Macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa irratti gaafa laaltani Waaqayyoon waa hunda uumeera. Achi keessaa maal uume? Ifa uume. Ifa arge. Ifa kana Waaqayyoon argee gaariidha jedhe. Baay'ee Waaqayyoon erga uume booda gaariidha jedhaniiti beeka ifni maal akka ta'e saniin duras. Garuu ifni gaarii akka ta'e dukkanaaf ifa kana gargar baase. Ifni Waaqa fuulduratti jireenya, gammachuu, fiixa bahiisa, gammachuu akka ta'e asirraa argitu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa ani fakkeenya yookaan immoo mul'annaa ifaati, ifni immoo jireenya, inni sun immoo ana. Kanaaf har'a karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti namoota waamuun, namoonni akka jireenya qabaatan, namoonni akka dukkana keessaa ba'an, namoonni kanaaf Isaayyaas yeroo dubbatu uummanni dukkana keessa jiru ifa guddaa argeera. Ifa guddaa argeera. Because ifti isa ibsanu ibsaa mana keessatti fu ala keessatti fu kanaa miti. Ifa ilmoo namaa keessaa, onnee namaa keessaa dukkana qabu. Isa ilmoo namaa keessaa dukkana ta'e kana kan ibsu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e argitu. Kanaaf ifa kana immoo dukkana kan ibsuu danda'u yaada fi wangeela gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a isaatiin fannoo irratti ol ba'uudhaan ilmoo namaatiif du'uudhaan fayyinaa fi jireenya bara baraa fiduudhaan kenne kana namoonni akka dhufanii argan, akka hubatan, akka amanan, akka jireenya argatan taasisudha. Kaayyoo wangeelaa inni guddaan kana. Wangeela keenya keessaa utubaan jireenyaa isa kana. Ergaan wangeelaa inni guddaan kana. Gooftaa keenya fannoo irratti akka ol ba'ee fannifamu. Jireenya ilmoo namaatiif akka kennu. Jaalalli isaa addunyaa kanarratti nama hundumaaf akka mul'atu kan godhe fannoo irratti ol ba'ee cubbuu ilmoo namaatiif fannifamuu isaati. Kun immoo ifa jireenyaa fiduudhaaf. Dukkana ilmoo namaa keessa jiru kana saaquudhaaf. Kanaaf akkuma dura dubbachaa ture dukkanni rifar kan godhu du'a bara baraati. Jallina bara baraati. Cubbuu, seexan dukkan rifar kan godhu yookaan immoo bakka kan bu'u represent kan godhu simbool ta'ee kan ibsu. Ifni immoo qulqullummaa, gaarummaa, abdii qabaachuu, jireenya bara baraa qabaachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanuudhaan fakkeeffama. Kanaaf Yohaannis ergaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti gaafa argitani Yohaannis yeroo dubbatu maal jedhe? Kan isinitti nus kana dukkan isa bira hin jiru, dukkanni tokko isa bira hin jiru, ifatu isa bira jira, isuma kana isinitti himna yeroo dubbatu ergaa isaati irratti. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos fakkeenya ifaa miti saba Waaqayyoo. Namoonni wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti hin amanne waamicha guddaa isinii gochuuf kan barbaadu dukkana keessa kan jirtani, kan rakkattani, dhibeen kan sin rakkisu, namni kan sin rakkisu, jireenyi kan sin sodaachisu, barri kan sin sodaachisu, even umuriin kan sin sodaachisu, dullumni erga duuni eessa deemna jettanii warri sodaattan. Ergaa guddaan yookaan ergaa gammachuun isinii qabnu karaa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ifa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kootta. Ifni jireenyaa kana, ifa jireenyaa kana hubadha, ifa jireenyaa kanaan jiraadha. Kanaaf gooftaan keenya fakkeenya ifaa miti inni mataansaa ifa malee. Yohaannis fakkeenya kana yeroo Kiristoosin fakkeesse ibsu malee Yesuus Kiristoos fakkeenya ifaati. Of course garuu inni mataansaa ifa jireenyaati. Ulfinni isaa haa ta'u. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee ifa jireenyaa gaafa yaadnu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mataansaa ifa jireenyaa akka ta'e, jireenya ilmoo namaatiif ifa akka ta'e, jallina addunyaa kanarra jiru, jallina karaa addaamiin dhufe, jallina har'a ilmoo namaa irratti karaa adda addaatiin struggle godhu kana keessaa baasuudhaaf ifni jireenyaa ilmoo namaatiif akka barbaachisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa adda addaatiin dubbate. Kanaaf yeroo hundayyuu dukkanniif akkuma isin deddeebi'ee isiniin jedhe dukkannii fi ifni faallaa waliiti. Waliin deemuu hin danda'a, waliin dhaabachuu hin danda'an. Kanaaf gooftaan keenya dukkana kana expose gochuudhaaf, ibsuudhaaf, ifatti as baasuudhaaf as ba'e. Jecha afaan warra Giriikitiin gaafa argitan ifi dukkanni afaan adda addaa kan jecha warri mataa isaanii qabu. Kanaaf fakkeenya asirratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fudhate kuni jireenya ilmoo namaatiif barbaachisaa akka ta'e. Har'a waldaa keessa illee yoo jiran, fellowship kiristaana keessa illee yoo jiran saba Waaqayyoo kun nu barbaachisaa akka ta'e asirraa hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkuma dura isinitti himaa ture. Har'a kiristaanii baay'ee waan baay'ee irratti struggle godhaa jirra. Karaa adda addaatiin itti deebi'een dubbadha. Maaliif wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos har'a deemee karaa adda addaatiin sammuu kiristaanaa keessaa, onnee kiristaanaa keessaa karaa gadhiisaa, bakka gadhiisaa
haalli dukkanaa kun karaa adda addaatiin jireenya kiristaanaa jireenya namootaa karaa adda addaatiin gaagama guddaa irra buusaa jira. Kuni maaliif ifni gooftaa keenya Yesus Kiristoos ni dubbate kuni wangeelli karoorri nuu qabu ifni nuu qabu jireenyi nuu qabu kaayyoon nuu qabu kuni maal akka ta'e hubachuu dhabuurraa barachuu dhabuurraa amanuu dhabuurraa hookaan immoo xiqqeessanii amanuurraa hookaan immoo yeroo irraanfachuurraa jireenya keenya keessatti jireenya namootaa keessatti karaa adda addaatiin seexanni istiraagilii adda addaa fida. Kanaaf wangeela amannee jireenya wangeelatiin haala ifa kana addunyaa irratti ibsuudhaaf kanaaf gooftaan keenya isin ifti dhokachuu hin danda'a. Gooftaan keenya yeroo dubbatu ifti dhokachuu hin danda'u. Ifti gaara irratti ol ba'u tokko dhokachuu danda'a nama fuulduraa nama hundumtuun arga malee jireenyi gooftaa keenya Yesus Kiristoos addunyaa kanaaf kenne kana saba Waaqayyo. Kanaaf fayyina barbaaddu saba Waaqayyo hin beekne har'a fayyina barbaaddu ta'e jireenya bara bara barbaaddu ta'e amantaa adda addaa qabaachuun keessa isin fayyisuu hin danda'u. Amantaa adda addaa keessa jiraachuun keessan fayyina isin fiduu hin danda'u. Namoonni yeroo rakkatan namatu waa godhuudhaan mootummaa Waaqaa galaa jedhanii yaadu. Bakka adda addaa deemuudhaan waan adda addaa godhuudhaan mootummaa Waaqaa galla. Heevenii galla. Kana horaawwanne kana taana jedhanii yaadu. Kun hundumtuu karaa jireenya namaa fiduu miti saba Waaqayyo. Kanaaf namoonni gooftaa keenya Yesus Kiristoos hin amanne ifa kana akka argitan ifa nu argine kana jireenya nu argine kana jireenya bara baraa nu argine kana akkatti dhuftan akkatti gammadan akkatti jiraattan waamicha isin gochuun barbaada. Gooftaan keenya ifa jireenyaati. Namoonni nama duwwaa gochuu barbaadu. Of course gooftaan keenya nama qulqulluudha. Waaqa qulqulluudhas. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni challenge ta'u. Gooftaan keenya as duwwaa otoo hin ta'in yeroo torbaa ol akka Yohaannis akkaawuntii isaatti irratti rikoordi godhe irratti waan baay'ee dubbateera. Ani ana jedhee bakka itti dubbate keessaa ani nyaata jireenyaati. I'm the bread of life. Gooftaan keenya yeroo dubbatu argitan ootan. Light of the world. Ani tiksee gaariidha. Ani du'aa ka'uuf jireenya. Yeroo torbaa ol gooftaan keenya Yesus Kiristoos waa'ee kanaa dubbateera. Achi keessaa isa kana tokko ani ifa jireenyaati. Jireenyatu jira malee ana bira dukkanni hin jiru gooftaan keenya yeroo dubbatu. Kanaaf saba Waaqayyoo maal saaxiluudhaaf gooftaan keenya addunyaa kanarratti as ba'e gaafa jennee ilaallus kanuma argina.